Galatuma ulfaata thank you thank you. Namni utuu booda keessanitti nu deebi'a yeroo tokko keessummoota keenya magaalaa gaanoo dhufan yeroo tokko iddoo keessanitti nu deebi'a please. Namni hundi teessoo keessa qabadhaadha. Sagalee tokko jechuudha tokko otoo dhageessifnee waliin keenya namni hundi bakka keessa qabadhaa please. Security irra jamaadha namoota irratti namoonni hundi yoo iddoo keessa qabadhaa please thank you. Please have a seat please let everybody have a seat. Namoonni hundi bakka keessa qabadhaadha. Carraan viidiyoodha carraan gartee suuraa. Itti waan ta'eef namoonni hundi teessoo keessa qabadhaa please. Bakka keessa qabadhaa. Thank you baay'ee nuuf galatoomaadha ulfaadhaadha kabajaa fi jaalala hangafa qabsaa keenya obboleessa keenya juwaniif agarsiiftaniif namni hundi thank you guys. Mee yeroo tokko teessoo nuuf qabadhaa. Okay thank you. Yeah. Godhamee jira taa'ee impaaktaa dhadhiifamaa jigan jara keenya namni itti teessoo keessa qabadhaame yeroo dheeraa qabnaa kanaafuu iddoo keessa qabadhaa please. Euro presentation ayo bakka kana dhaabbatan qofa nama qaba. Dhaabbatu sadii bitan. Dimula biar bisa kan. Yes, I come on, auto on the side or in the back. I don't want nobody in the front side. Namoonni teessoo qabaanne please hundi keessan takkaa gara duubatti takkaa xarafatti deebi'aa uummata iyyuu dhaabbatina namoonni teessoo qabne xarafa yookaan duuba ta'a namoonni teessoo hin qaban. No, I don't care. If they don't have business, remove them. Remove them now. What? Project. So, just check करो आके. कोई ना बिकॉज़ वो किस तरह? अच्छी से करो बोला. आपको बात बोला तो ठीक बोला. خلاص ولي قال لي جري وديت شو وديت شو قال لي وديت ودو ليه أكيد قاري بقى اسكندري دي इसको सीधी नमूना में दे जो ने सारा का बोल रहा हूं अगर ऐसा ही आऊं सगले देखा
namni jiru teessoo keessatti deebi'aa bilis warreen tarafa kanarra dhaabbatan haga dandeessanitti gara duubaa yookaan gara nattoo murgoota gaariidha. Dhukka duubatti murgoodha bilis. Hundi keessanuu warreen kursii qabne jecha yookaan immoo teessoo barbaadne gaafii ta'aadha. Yoo teessoo ni jirtu baatee hundi keessanuu gara duubatti deemaasii ta'a bilis keekee. Sa'a qabnu sa'a muraasa waan ta'eef daqiiqaawwan muraasa keessatti eegaluuf tattaafannaa namni viidiyoo iddoo isaa akka ta'utu bilis yeroo ta'u. Ya, warreen security qofa akka dhaabbata barbaada bilis. Namoonni security daanala jiran bakka kana guutanii gaaffii kana keessa waliin dhaabbatanii jiru hin barbaadu. Security ta'e moftii taas keessa hojjetee kana ta'uu dhaabbata beela. Namoonni security daanala jiran. Ani Facebook live video harkata barsuana. Polisi jala deemna beektaa dikorraasi qaba. Namoota duubatti deemuu qabatanii sachiiwwan duubatti qabu sooftaa maasii gaafa dhabii sagaleen akkam jahila gamaami? Sagaleen bareedaadha? Thank you. Bareeda jiraami? Very good, bareeda. Zero security namin kan juara itu zero. Oh ya ya. Ya ya. Ini wajib itu. So now. Okay. Ayer dura la Roma, I think dari kawan yookaan sakandiiwwan keessatti eegalla yeroo ammaa kana hundi keessanuu baga nagaan dhuftan thank you sammallee bakka keessanuu qabaddaa bilis irra deebinee isinii jennaa warreen security dhaates bakka itti ramaddiin keessan ta'etti ramadamaadha waan ajajaan keessan jedha geeffadhaa bakka keessan itti ramadamtan dhaabbadhaa namoonni warreen nageenyaatiin ala jirtan kanneen security dhaan ala jirtan please move. Si, sagaleen kun akka mijaarana bareedaa jira isin dhagama gaarii jirtanii mi warri gamasii hoo perfect hundi gaariidha haa okay maayika sarqayyee caasan okay namoonni dura kana dhaabbattan maaliif seetaa hoolli kuni limitididha haga dandeessanitti duuba sanitti muuf godha inaaw kursii 450 qofa qabannu kuni moolzaanzaat fuudhuu hin danda'u namoonni kaan duuba san nu dhaabbadhaa isiniin jenna please gara duubatti muuf godhaati dhaabbadhaa thank you. So jidduu tana warreen deddeemuun hayyamameef warreen kaameramaan gaazexeessitootaa fi akkasuma immoo warreen gaazexeessitotaan ala jirtan warreen securityidhaa qofa namoonni kun hundinuu deemaatii bakka teessan qabadhaa nam tokko bakka kanatti sin barbaannu stage irratti illee nam tokko hin barbaannu thank you. You guys good? Maal gaa waan kana dafaa suphaame. Hayyee namu bakka isaa qabatee jiranatti fakkaatti
Galatoma ulfada baganaga nu dhuftanii obboleeyyan kiyya qaqqaalee hundinuu sagantaan keenya eegalamuudhaaf Aye, diha magajara kenya akan jirtan. Gammachuu qabdanii galatooma arraan tana guyyaan irraa kan akkamitti ilaaltan bee hedduu gammadanii qabbanaa fi qorra keessa firii Jowaar Mohaammed firii Baqqalaa Garbaa firii Oromoo prisoners yeroon itti ennu sun dabartee arramoo inni sun hojiidhaan asitti akka argaa jirtan kanatti mee gammachuu keessan akkamitti ibsan? Thank you guys. Hedduu galatooma ulfaadhaadha ummata jabaa ummata Edmonton ifdhaan nagaa faarsine yeroo takka yeroo baay'ee namni waa'ee Minnesota dubbata miti nuti Minnesota guddoodha malee xiqqoo miti yes we are the best guys ifitti boonaadha ummata jabaa qabna magaalaa kanaa ummata saba Oromoo bira dhaabbatu lammii fi bira dhaabbatu ummata Oromoo fi Oromummaa maal akka taate gadi fageenyaan hubateedha. Hundi keenya hedduu ulfaadhaadha guyyaa irraan tanaa kana asirraa sagantaa kana isinii dabarsuun kan isinii wajjin jiru ana Abdulrazaaqii fi obbo Seefiin akkasuma adde Bilisee yoo dhuftee na gargaartee akkasii sagantaa qabannee dhufaan jiraa xiqqoo hararran ture naan jette dhimmoo wayitii fi akkasitti hubadhaadha. Irra deebinee immoo obboleeyyan keenyaan mee yeroo tokko irra deebi'aa baga nuu dhuftan jaamee akkamitti mirkaneessitan? Thank you. Warreen magaalaa teenyaa Edmonton Aye galatoom shagga warreen gartee Edmonton akkasuma immoo Edmonton inala magaalaa ollaa keenya jiru Saskatoon keessattuu obboleeyyan keenya Saskatchewan irraa dhuftan akkasuma immoo magaalaalee xixiqqoo Fort Mac dabalatee ollaa kana magaalaa jirtu Reeddiin fi kana kanarraa warra dhuftan hedduu galatoomaadha. Hunda dura rabbiin guyyaa kanaan isin gahee obboleessa keessan kabajamaa ka isiniif jecha lubbuu isaa wareega biraan gahee rabbiin akka tasaa isinii baase gara guyyoota 60 hanga strike irra kan turanii isinilleen dadhabne rakkanni osoo hin jenne qorra keessatti waa meeqa gootanii guyyaa kana geessan thank you guys. Tokkoffaa hedduu akka gammaddan natti mul'ata miti? I know thank you guys. Hedduu ulfaadhaa galatoomaadha. Amma sagantaa keenya suduudhaan itti seenuu fi sagantaa keenya suduudhaan itti seenuudhaa fi akkuma aadaa keenyaa akkuma baratame sagantaan Oromoodhaa yeroo eegaltu kamitti eegalti manguddoo teenyaatu eebanuu kenna miti. Kanaafuu manguddoo teenyaa akkasuma abbootii amantaa nu keessatti argaman gara madarakatti afeeruudhaan hayyoonni keenya amantiidha erga eebbanuu taasisanii booda sagantaa keenya bannu ta'a. Kanaafuu hayyoota amantiidha guyyaa irraan tanaa sagantaa nuuf bananiin maqaa isaa isiniif yaama. Hayyoota amantii kiristaanaa yookaan pirootestaantii irraa obboleessa keenya kabajamaa Paaster Lammii yeroo tokko Paaster Lammii asitti naaf jira. Paaster Lammii harka rukutaaf. Akkasuma itti aanuudhaan Paaster Mazgabuu dhufaniiru. Paaster Mazgabuu as akka reefu tana turan argeen jira. Paaster Mazgabuu yoo akka tasaa dhimma wayii ba'an malee Paaster Mazgabuu hin jiranii? Okay, Paaster Mazgabuu akkasuma Paaster Boonaa Waaqoo hin jiranii? Wow. Paaster Magarsaa. Paaster Magarsaa. Okay. Namoonni kun akka tasaa tahee maybii haalli isaanitti hin tolle ta'aa Paaster Lammiin garuu gidduu keenyatti argamu.
Okay. Ergaa jara kanarraan jiraanne gara sheekutaattiin darbaa. Sheek Muktaar yeroo tokko asitti nu affeera. Sheek Muktaar. Sheek Jamaal Aliyyi. Sheek Jamaal Aliyyi. Sheek Ibrahim. Sheek Ibrahim. Akkasuma Sheek Abdul Malik Abdulkarim jiru. Sheek Abdul Malik jirani as keessa. Masjid Al-Taqwa irraa Sheek jirani. Okay. Waaqeffatarraa ujuluu jira as keessa. Karaarra jira haga inni dhufee eebbisu nu eeggachaa jiranii waaqeffatarraa leetii taatee dafee hottu jiingaa inni daqiiqaa muraasa hagasuu sheekonni keenya asirratti nu wal ba'ame yeroo tokko dhuftanii humaatii biti asuma dhaabbatanii asuma dhaabbadhaame yeroo tokko ayyee ulfaadhaa galatoomaadhaa maayikii walqixxeessit achirraa kan itaafi sagaleen isaa akka himee godhe irra yap okay asirraa isin kannu kan harka qabadha kam kana qabadha lechuu بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم أولتن أورمون شفتنو سبا سلامون كيس جرتن كان أرجو فردرة تبغى نفتني أنا هارو سنيجدا دوران دوسة الحمد لله رب العالمين جالتما كنا إلما كنا يوكان هم بوليسا كنا وكان أبا كنا كزمان هدو هوا ترى بوها ترى ربي كرتا ترى أما في ديتني قرو جتنا نرجو كنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نتي يو جمّنوا لي كمالة جمّنا يو رفنوا لي كمالة رفنّي دين لفا أوينا قد نكرن نجافا أو مني سكنتا كمان واجهني كرنّي يا رب أمت سنوباسي يوم نقابل روسي تلا يسار موجه نقابل روسي جنة كرن أكل جنة مي أنا تجين يوم نقابل روم تلا يسار مولي نك قابل رومنو يا رب نوباسي رب نوباسي ربي غلطة الحمد لله جملة والبراون قرنجرو بقى باتن جوهر محمد بقى ربي سباسي أمتا كيتين والأجر ربي سمي إيسا سمبوشيسين ربي سمي إيسا سمبوشيسين كاسي ألفيسا سنتكيسين أتي كنا ربي تربي كنا أمتا أروموتيف كنا كنا ربي نوهاسي فيسو كنا إرقساتي نوهاقر إرقس نمر راقلا كنا هنورا ربي نوهاقر محمد ربي كتمي تسهاتوش أكما ما أولفت كنا ربي أولسهافودو كتمي كربي سهاتوش هوغنوني تينا هدون كتمي بدي ربي كتمي سباليسين أكما جالات كنا ربي تسهاتوش سيسو كانت آن سودان أمني كينا كيسمبوني تينا تغرغرا ساسكاشوان بروكس Olloota kennaa dhuftan baga dhuftanii anaa dhuftoomaa isinin jedhe wanni biraa yoo kadhaa madhu taate ittiin deebi'aa Jawahar Muhammad anaa dhufu baga dhufte baga nu agarte baga si agarre jedha agar Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yoo hiree argateetti deebi'aa tolee guyyaan har'aa guyyaa seenaati. Guyyaan har'aa guyyaa hin dagatamneedha.
nagaan isin gaafadhaa. Nagaan Waaqayyoon dhuma keessatti ufaa ta'u. Waaqayyoon guyyaa kana walitti nu qabee keenya mana hidhaa turan, fama ulfaataa keessa turan, buleessa keenya Baqqalaa Garbaa jireenya saba aarsaa godhanii of kennan. Waaqayyo mana nagaadhaan nu gidduu waan jiraniif hundumtuu Waaqayyo nagalateeffatu jechuun barbaada. Galanni Waaqayyo guyyaan har'aa guyyaa gammachuu maaliif akkasii callistan hin beeku. Harka keessa walitti rukutame si aduqaa galanni Waaqayyo fatoo walitti qabamne otoo hin taane gaddaan walitti qabamne kan hidhame kan jajjabaatee asitti walitti kan hidhaa jirus Waaqayyo hin baasa. Saba Waaqayyo gaara walgahii kana walgahii nagaa haa godhu. Waaqayyo walgahii kana dhaabbaye haa godhu. Waaqayyoon guddaa galateeffannaa. Baga nagaadhaan dhuftanii Waaqayyo baga nagaan isiniif fidee jechuun jaalladha. Galatooma. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمتك إن جوار محمد أبو بكلا غربا هدمتم نشوفتو نوتي وقا يوكام باتلي سندورة دبرت قدافي ممان كيسة تره هذا اللي بارسنتي دبكيسة ديدا ميشان قمتشو كم نمالي ترباتا ميشان قدو مكيسة جرا أمو إسنوبا وفي الحمد لله فارون كربي قدتيتي كان اللي كليس اللي ربوماتو وان سنفده هذا اللي بهاكيس اللي ربوماتو فارون كربي قدتيتي نمني غلطة قدة قلچنوفي ربي مالي ونما برا وان هنجره في ربي مالي نما برا وان أمالي هنكمنه ولي في ربي نكوف وان كمنوفي مي فارو شفت كيسن ربي قدتي فارو غلطة قلچا وان الحمد لله رب العالمين قالني كربي قدتي أما اللي خوان نمن قرباتني شن نور هفت اللي نمن نوجوتو دندو ربي ما لنجرو نمن نكاجلو نمن نتوهمان نمن أقل ميتين نبرك نربي ما لهنجرو يا ربي قال ميتين نتسبرتي هفت حركة قرباتني شني سن اللي يا ربي تنوجود يا ربي تنوجود يا ربي دعاء جيشاتنا نور رادابي يا ربي قد دخنا كيسا نباسي يا ربي إلمان تنتنا أفان تكانو تاسيسي warra waa beekeen wafoo dhaabbateen kan afaan tokko nuu taasisi yaa rabbi nu galchi ka hidhamee mana hidhaa jiru ammallee yaa rabbi nuu baasi ka ammallee du'ee qabrii keessa jiru yaa rabbi itti nu araarami yaa rabbi agartanii warri kunniin shahideedha akkuma fedhettu haa ta'u haqa ofii irratti du'ani haqa ofii irratti zollomamani namni zulmiidhaan haqa ofii irratti du'e rabbi biratti shahidee taha yaa rabbi shahidee nuu taasisi يا ربي شهيدي نوتاسيسي يا ربي نهي اللي أغرتي وري يتيمة تايه شفتي ورمو هدا يتيم ما كيسا جرا يتيم ما تنا كيسا يا ربي نباسي يا ربي كيسا نباسي يا ربي أكما غافد انقد أكما لما في قدا فرر رهق أكما لما في قدا سديتي أفان تكانو قوتي يا ربي أفان تكانو ديبسي نمني أفان تكو تايف نمني حركة تكو تايف تنجل وان خدت ربي برالين دبو وان أمو اتدول اللي بكانغاتشو هندت دبو يا ربي نتاسسي غرمان أفان تكا يا ربي نتاسسي زيادة يا ربي نبدي بدي هجنا جت تلقى بعد يا ربي بدي هنرا نوتاري يا ربي نوديسي يا ربي إلمان ترى ستي كنن كليس اللي سمان نوتيكسي ورديا برا ورانا برا هنقام نوران كنس نوتيكسي يا ربي نوتيكسي كرا إسام بهنت نوتيكسي ملكا إسام بهنت نوتيكسي دين الرالي نوتيكسي نور الله وللر الله يا رب نوتكسي إسان تكاجلشي إسان الله نتكاجلشي نور ورافان إسابه نتاسسي إسان الله ورافان كن بيكو يا رب نتاسسي إلمان متين جنة كله فارفتات الرافان متين تدب أنو كن أنو تجرجلت يا رب إلما فان نور فالله نتجرجل يا رب قرأت نودبسي
كغرد نوديبت يا ربي غرد نوديبسي أمو غرد نوديبسون دندن يا ربي نور راكاسي أتي دندا يا ربي نور راكاسي يا ربي كجل ما في نوكا جلشي توني تول تودا يا دك نيو كبان نسمان دوبا تدبنا جوار بغ ربي سباسه بغ نغا اندفته الفات بركات سينجرا غدد ومل مدد ani sin jettan tolaadha tolaan nu haa ga'u amaan diina haa ga'u bakkalchi bakkeen haa ba'u bakkeen nagaa haa ta'u adamoon deetti haa ta'u duulli dannabaa haa ta'u dheedee haa barbadeessu barbadaan sugaa haa ta'u maseenni haa deessu deessuun aadaa dhomtu waaqni hamaa nurraa haa qabu balaa hamaa nurraa haa qabu beela hamaa nurraa haa qabu waaqni hin baatuu baraa nu haa baasu hin baatuu baraa nu haa baasu kan irraan dhufe jalatti nu haa baasu kan jalaan dhufe illee irratti nu haa baasu kan bitaan dhufe mirgatti nu haa baasu kan mirgaan dhufe illee bitaatti nu haa baasu waaqni biyya keenya nagaa haa godhu saba keenya nagaa haa godhu walii galtee nu haa kennu walii galee nu haa tolu waaqni saba Oromoo irree tokkoon garaa tokkoon laphee tokkoon wal wajjin haa oofu nagaa nu haa kennu nagaa nu haa kennu fardi kooraa gubbaa nu haa bulu saanii okolee gubbaa nu haa bultu saanii okolee gubbaa nu haa bultu xinnaan keenya haa guddatu guddaan keenya haa bulu beekan keenya haa fulla'u wallaalan keenya haa beeku waaqni nagaa nu haa kennu sabni keenya nagaa haa argatu sabni keenya nagaa haa argatu tokkummaa nu haa kennu waaqni tokkummaa Oromoo haa cimsu dhibamaan keenya haa fayyu hidhamaan keenya haa hiikkatu nama baay'atan mallee hidhaatti hafe waaqni hidhaa keessaa isaan haa baasu waaqni hidhaa keessaa isaan haa baasu hongee hamaa nu haa baasu hongee hamaa nu haa baasu waan rooba keessa jibban nu haa baasu roobee tortorsaa nu haa baasu waan caama keessa jibbanillee nu haa baasu caamee goggogsaa nu haa baasu hongee hamaa nurraa haa qabu hongee hamaa nurraa haa qabu keessummaan nagaan dhufe nagaan haa galu keessummaa dhaqa milkii kan gala milkii haa ta'u kan gala milkii haa ta'u egaa keessummoonni nagaan dhuftanii baga nagaan dhuftan siniin jennaa jawaareen waaqni hidhaa keessa si baasee namoota akka keetii wajjiniin yeroo ammaa kanatti imala galatoomaa kanarra jirtaa waaqni nagaan si haa galchu nagaan si haa galchu addaaf addunyaa si haa kennu beektellee beekamtellee waaqni ammallee addaaf addunyaa si haa dabalu addaaf addunyaa si haa dabalu si haa jiraachisu egaa hayyuu saba ofiitiif dhaabbatu malee hayyuu saba ofiitiif irra dhaabbatu waaqni sin godhin hayyuu saba ofiitiif garagalu malee hayyuu saba ofiititti garagalu sin godhin waaqni amma lafa kanarra jirtutti cichaan gootummaadhaan onneedhaan hanga addunyaa kanarraa galtutti akka dhaaluu hundeessatti jabeessee amma dhumaatti si haa oofu warra seenaa ofii of jalaa balleessu waaqni sin taasisin egaa gabbin gabbisi waaq jedha gabbisi waaq jedha ayakka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرومو أكم نجاي أفيا نجاي جرتني مالي فكنت أبو جوار ما دور ديمو ترى بيه دور ديمو ترى أكم كاها ما نقول أكم كاها ما نقول أرومو ندم أكما هجاهان قوتم ما راندا بتسنت arras gootummaadhaan dhaabbattee gammachuu Jawaariin mul'iftee abdii bilisummaa horuudha qabde akkasiimi Oromoo akkasiimi mee harkaan milkaneessa duraan dursee obbo Jawaar Mohammad obbo Bakar Barbaadhaa Hamzaa Booranaa akkasuma hogganoota adda bilisummaa Oromoodhaa خنين أما هدا أباهني في خن هدا خيستي هفنيس ربي نوها باسو والفانا جمجون واتورسيسو يجانا نتبيتا أما جمني بويا جوار درا بهو فكينيا بويا سني أما جولين إني إيسو متو فاسكي سنوغي سجراني وبمايكين
obboleettii isaa takka koottaani haa godhaadhaa bakka tiyya bu'aanu naa kannaadhaa jeeti anaaf Sheekh Abdii Huseeniif akka carraatti Sheekh Jaafar Bayaanachitti argamne guyyaa san osoo niqaa kanaaf yaa'aa jirru obbo Jawaar Faan hidhaarraa bahan jechuu dhageenye duba akkasitti mana san dhaynee aboo dubbiin tun dhugaadhaa siitutti aanaa jennee maayikiin amma kaa bunaan kute kana duba gaafa dhugaadhaa jee achumatti sujuudu shukrii buunee gammannee guyyaa san gammachuu lama ijoollee muciyyoo inni eeysuma ta'uuf kanninee obbo Jawaar Faan bahuu isaaniitiif gammannee hoggaa muciyyoon iqaa goonu achumaan deebinee viidiyoo waraabnee baga nagaan baatan jecha guyyaa san gammanne nuti har'aa miti har'a immoo dhugaa taate obbo Jawaar itti aansuudhaan gaafa lamadaa ka gammanne obbo Dajaneen nu keessa jira gaafa OMN'if gumaacha taasifnu as keessatti ijoolleen Oromoo guyyaa san onnattee obbo Khaliifaa Kareefu tikeeta muru jiru maqaa dhaaboota Oromoodhaa kan hidhaa jiran hundaan mucaa qarshii dhibbaanne hawaata kan qabne namni Oromoo hundi onnatee guyyaa san nama gabaabaatu galma keessa wal gahee gammachuu addaa obbo Dajaneelleen fuulli isaa diriiree nu keessaa galee guyyaa san obbo Dajaneen faan nu keessatti argamuu isaaniitiif baga nagaan dhuftaniin jaan isaaniinis walumaa galatti akkuma obbo Abdurazaaq jee ummanni Oromoo kan magaalaa Idmantanitti argamu komitiin teenyaas akka magaalaa tana keessatti argamtu haawwotaa fi abbootni keenyaas keessaafuu qeyroo fi qarreen ilaa anka hariitee jidheen gaddaatti seenaa addaa galmeessanii turanii jechuun kunis inirraa kanaaf yaa ummata keenya qabsoo teenya tana rabbi bakkaan nu haa ge'u ta Jawaar irratti bakka geessu rabbi nu haa godhu akka reefu Sheekh Mukhtaar dhaamanii rabbi booddee isaa Jawaar rabbi san balleessin qabsoon Oromoodhaa ta Jawaar irra dhaabbattu rabbi haa godhu bilisummaa Oromoodhaa ta Jawaar irratti argamtu rabbi haa godhu Jawaar irra rabbi haa fidu Oromoon walii galtee jirti hogganoota keenya rabbi walii haa galchu waan tokko rabbi haa godhu qalbii isaanii takka rabbi haa godhu walumaa gala ummata Oromoo warra harka tokko akka afaan tokko rabbi haa godhu bilisummaan rabbi sinaa gammachiisu akka Jawaar arkuudhaan gammaddanii bilisummaan rabbi sinaa gammachiisu qeyroo fi qarreen har'aan tan akkanatti hiriira baatee sukuritii akkanatti akka mootummaatti obboleessa keenyaan hoogganamtee akkana nu bareechite tana Oromiyaa akkanatti eeydu rabbi nu haa godhu Oromiyaa akkanatti tiifattu rabbi nu haa olaa bulaa horaa deebanaa isiniin jenna galatoomaa an kanumaan jaa assalaamu alaikum Tole tole isatti nu gargaaree har'a immoo fayyaatti nagaatti namoota keenya warra hidhaa turanis nu warra jirru ini dhugaa masaadhaaf baay'ee keenya
keenya beekaa saba keessatti qabaachuun mo'annoo mala yeroo darbe yeroo inni hidhamee ture baneedhaa keessa yeroo inni karaa gara contribution gara karaa humna garaarratti irratti hojjechaa turre yoo gooftaan hundi sanaa eebbisu jechuudha. Har'a sanaa ta'ee obboleessi kamee namoonni biraan manii amma keenya argamee akkasumas namoota saniif hidhaa jirantu jiru, ammas hidhamaa kan jirantu jiru, waa'ee keenya har'as du'aa kan jirantu jiru. Warra jiran keenya waan hundumaaf waaqayyoon hin galateeffannaa obboleessa keenya Jawaarii gammannaa jaallannaa baay'ee keenya dhugaa masaa dubbachuudhaaf kan waa'ee isaa waaqayyoon galateeffachuun barbaada. Waaqayyo gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Waan gaariin hundumtuu waaqayyo abbaa biraa akkuma caafame waan gaarii nu keessatti gochaa jirtuuf galanni siif haa ta'u. Nama kanas dabarsee harka keessa waan dubbannu keessatti waan goonu keessatti ogummaadhaaf hubannaa nuuf kenni maqaa keenya Yesuus Kiristoosiin gooftaanis na eebbisu baay'ee sin jaalladha. Jangan karena polisi akan bisin Facebook manguddoota keenyaa fi sheekota keenya bakka itti nu deebisaa harkanuudhaa fi meeshaana harkaan kusatinaa please kanatti aansuudhaan akki itti walitti qabamnee fi bakki walitti qabamne kun hawaasni bu'uura tokko qaba. Bu'uura kanaa fi koominitiin waldaan hawaasa Oromoo magaalaa Edmonton tokko. Kanaafuu warra koominitii magaalaa Edmonton liidaroota keenya irraa namoota obbo Darajjee irraa harkaan maqaa Oromo jirtu tole ayyee egaa waltajjii adda addaa irra wajjiniin dhaabbanneerra. Waltajjii hadhaa kanarra dhaabbachuudhaan kan Rabbi nu gahee galanni kan Rabbii guddaati. Dura dursoo obbo Jawaar Mohammad hayyuu keenya geggeessaa keenya kan hidhamuun keessan hidhata nutti buuse. Waggaa lamaan darbeef Oromoon hirriba malee bultee manguddoon haawwan keenya
sheekottan, paasterri, keessaa gaggeessitoonni hawaasaa hirribatti dhabnee nyaata jibbinee jiruun nutti hadhoofte. Ati keessaa baatee hidhaa sana keessaa baatee hadda nu hedduutti argamuu keenyaaf gammachuu nutti dhagahame. Maqaa waldaa hawaasa Oromoo Kaaba Albartaatii fi Oromootaas taa'uu kanaan galanni kan Rabbiitii baga nagaan dhuften siin jedha. Oromoo wajjin cabbii keessa dhaabbannee irra moo dhaabbanne? Wajjin aduu keessa dhaabbannee irra moo dhaabbanne? Wajjin ijjinee laagaan nu gogeera moo hin gogne? So Rabbii hadhaan nu gahee hoogganaa fi obboleessa keenya hadha nu hedduutti argamsiise galanni haa gahu. Warra hafes hanga isaan nuu bahanii akkana nu hedduutti argamanii jennutti qabsoon keenya, falmiin keenya, mormiin keenya, gaafiin keenya itti fufu. Isa arganne ni qabanna, ni jabeeffanna, wajjin taana. Isa hafe itti gaa kana dura gaggeessitoota waldaa keenya Jarakka Darajjee Galataa, Mirreessa Meerra Abdurrazaaq, Jarakka Abdurramaan Kadir, Bilisee warruma gaggeessitoota hawaasaa kana ta'e warra sa'aatii kumaan lakkaawaman guyyaalee dhibba hedduun lakkaawaman halkaniif guyyaa waggaa kana lammaan nu wajjiniin dadhabaa turtanii galanni keessan mallattoon isaa kanaa kan Rabbitti isiniif ufsiisu haa ta'uun isiniin jedha. Miidiyaalee keenya kan kunoo akkanatti ifaa fi dukkanaan dhaabbattanii ergaa Oromoo, tokkummaa Oromoo, toltuu Oromoo nuu dabarsaa turtan nuu jiraadhaa nuu guddadhaa isiniin jechuun barbaada. Hayyee kanaafuu fakkeenyaaf walgahii nu goonu waan goonu kana hunda keessatti rileeshnshiippii nu barbaachisa. Kana irratti halkanii guyyaa namni nu hojjetaa siitii, poolisii, MP akka adda durummaatti namni nu waan tokkotti kaane wajjiniin jennu Darajjeedhaa galatoomi saahibummaa qabdaniif naan hin jedhina. Akkasumas Oromoo isin warri hedmantan kun waan asitti hojjettan qofatu hin taane waan guutuu kan aadaa kanatti mul'atu waan addunyaa kanarratti maqaa Oromootiin hojjetamu keessatti qooda guddaa qabdanii galatoomaa mee harka ofii dhawaa. Qoonni isin keessaa qabdanu qooda guddaa isintu qaba. Warri isin bakka bu'ee Kanaadaa kana keessatti wanni nu bara kana warri isin bakka bu'u hojjetani waan addunyaa kanarratti hojjetamte keessaa gaafa guyyaan dhufnaan gadi ba'e waan guddaa wanni barreeffame gaafiin gaafatame inisheeshiniin jalqabni adda addaatti jalqabame guddaadha. Itti gammaduu itti boonuu qabdanii galgala kana galgala barakaa nuuf godhu walgahii keenya sirnaan banameeran isiniin jedhaa. Nama nagaadhaan taa'ee waan kana dhaggeeffatee walirraa dhagahee galu Rabbi nu haa godhu. Obbo Jawaar irra deebi'ee baga nagaan jara kun guyyaa yennaa gammannu immoo waan inni dur jedhe tokko na yaadadha. Yeroo kamuu ija tokko irraaf nanu sadarkaa kanatti tokkuma dhaamsataa gammadaa tokkoon immoo wala ilaallu wala eeggannu wala jabeessinu wanti nu qabnu jabinni tokko tokkummaa Oromooti. Waan torbii darbe gootan beektu miti godhasit laga kanan kun tokkummaa Oromooti. Dhaabaa miti, siyaasaa miti, amantii miti. Bifa kanaan achitti argamtaniiti waan gootan sana gootan heriteejii irratti Oromoo bakka buutanii Oromiyaa taatanii akkuma sana tokkummaan keenya nuufa jabaatu. Jabaadhaa galatoomaa guyyaa gaarii Rabbi nuufa godhu. Ulfaataa galatoomaadhaa gaggeessitoonni koominitii keenyaati. Amma kanatti aansuudhaanii obboleessa keenya Johaar osoo hin dubbatiniin duratti sagantaa dhangaa qabnaa yeroo tokko sagantaa weelkaamii aadaa keenyaa gaa nama afaan qullaan haasofsiisanii waan akkasii jira waa'ee isa irratti seefu maal akka nuti dhaggeeffannanii. Taanu sagantaa
asnuubaa jennaa haalateen asaabayanii arkin shamarranii arkin jiru jedhan kunoos asumatti Okay. Sorry, man. Aye, hetul fanda kalau somada, ifa mawaji sakit, kembali dia. Tujura, terbinya, saat bersiap.
dhufneef wanni qalanneef maaliif maal jedhanii sagantaan abbaa qabaa sagantaa gara abbaatti dabarsina. Osoo gara abbaan keenya dura waanuma jedhu qaba. Mee dura haawwan keenya warreen dhangaa bareedaa kana fidanii dalaganii yeroo isaanii fudhatanii babbareedanii dhufanii asitti nu duratti argaman kana harka dhawaa fi piliis jajjabeessaa. Kanatti ansuudhaan anis maana raafti jeeti gaa hundi jaanii waan jaanii obbo Jawaar Mohammad dheengattee gaafa fundraising OMN fuunu keessi keenya akkatti nu gubataa ture hunda keenya beekaa. Takka obbo Jawaar jiruudhaan ofitti agarra jenneen beenu. We never know. Amma agarre malee hagam aga hojjeturru deebinee arguu keenya illee beenu. Cause bakki inni itti deebi'u fi haalli inni itti deebi'u isuma itti deebi'u beeka. Sana isumaaf dhiifna. Haa ta'u immoo baga Rabbiin obbo Jawaar erga Hacaaluu Hundeessaa du'e booda obbo Jawaar at least dhufee ija keenyaan fuula keenya duratti agarree obbo Jawaar Mohammad jiraatte ammas nu jiraadhu umrii dheeradhu jaan. Hawaasumti kun hawaasni Edmonton yeroo biraatti dhiifama guddaa sagantaa takka wanni asirratti dabruun barbaanne namoonni akkatti dhadhaabbattan kun I feel it dhugaa jaalala obboleessa keessanii qabdaniif jecha hoola dhabne akka malee irratti yaannee dalaganii halkanii guyyaa barbaannee dhabne sagantaan tun nu dabrin jennee hoola xiqqaa kan arganne dhiifama isin gaafadha warreen asirra dhadhaabbachaa jirtan kana kanatti namni waan jaalatu fi bakka jaalatu dhaqee fi dhaabbata addan filatu keessatti dubartoota keessummee warreen ta'an isaa akka walirra guddaatiin kan isinitti himu kanumaan sagantaa obbo Jawaar Mohammaditti dabarsina warri tanis sagantaa qabna waan jettaniinis gorsas dhaamsas wanni qabdan dirreen tana afarti kana Jawaar Mohammad baga dhufte jaanii. Chalo quisiera. Tak, itu sudah kongkap tak. Pull it down, pull it down. Pull it down. Yes. Okay. Thank you. Akkam ooltan nagaa jirtu maali jarana maali akkana wal horuun waggaa meeqa dura dhufe gaafa dura dhufe 2013 na fakkaata jarri lamaan na bira taa'e kunillee achi turan gaaf nama 50 galma xiqqaa tokko keessa teenye qorriin udhayaa ture jechuudha. Arra akkana baay'attanii galmi isin hanqatu isaatiif alhamdulillah ijaa rabbiif galanni haa ga'u. Wanni baay'attaniif kaayiroon akka jiru buqqee as galee fakkaata. Akkasii mee warri kaayiroo jirtanii as. Naayiroobii, Kaayiroo, Jibuutii